Yoyyaa nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenyaa bakka jirtan maratti nagaan koo sinaa qaqqabu. Har'asimoo viidiyoo ajaa'ibaati walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti kan waliin ilaallu aappii ajaa'ibaa kan bara 2022 lamaan isaati kan waliin ilaallu. Aappiin inni tokko ija keessaniif baay'ee murteessaa kan ta'ee fi aappii isa tokko immoo bilbilum keessan akka kompiitaraatti akkamitti akka fayyadamuu dandeessan aappii ajaa'ibaa kana lameen aappii bidda ta'an kana waliin ilaalla. Sinan galumaatti turtii keessan nu faana taasisaa isiniin jenna. Gara barnootaatti otoo hin deemin dura kanneen YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhudha kaawwachuuti. Viidiyoon asii gallakkifnu dursee akka isin qaqqabuu fi saffisaan akka isin qaqqabu taasifachuu ni dandeessu. Gaaffii qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Talaga aappiin keenya inni jalqaba screen dimmer jedha. Play Store irra ni jira. Link isaa yoo barbaaddan akkuma baratame comment jalqaba irra sinifan kaa'aa jechuudha. Play Store irra haala salphaatiinis buufachuu ni dandeessu. Megabyte ishiis immoo xiqqoodha jechuudha. Seennee waliin ilaala. Screen dimmer yeroo tuxxanii seentan kunoo bifa kana qabattee isin dhiyaatti jechuudha. Wanti ishis xiqqoodha, megabyte ishis xiqqoodha. Kana malees immoo wanti isin rakkisu bilbila keessa rakkisu hin qabu jechuudha. Warroonni galgala bilbila fayyadamtan dirqama aappii kana fayyadamuu qabdu jechuudha. Ija keessaniif jechuudha baay'ee murteessaadha. Bakka dukkana ta'e tokkotti bilbila keessan fayyadamtoo ta'e aappii kana baay'inaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Aappiin kun waan lama hojjeta jechuudha. Tokko chaarjarii bilbila keessanii ni qusata, tokko immoo iji keessan akka hin miidhamneef galgala innaa dukkana keessatti fayyadamtan ni taasisaa jechuudha. Akka iji keessan hin miidhamneef isin gargaara jechuudha. Aappii kana immoo buufachuun dirqama ta'a jechuudha. Iskiriiniin bilbila keessanii yoo dhangala'e jijjiirrachuu ni dandeessu. Kan ijaa garuu hin argamu addunyaa kanarraayyuu jechuudha. Kanaafuu aappii kana buufachuun dirqama taati jechuudha. Erga tuxxanii seentanii screen dimmer kan jedhu kanarra si'a tokkoof tuxxanii on gootu jechuudha. Sana booda permissionii isin gaafata open ni tuqxu. Erga tuxxaniin booda gara fuula isa ittaanutti isin gaafata accessibility irraati gadi ni siqtu. Sana booda aappii humni barbaadu jechuudha. Screen dimmer kan jedhu kanarra bilbilli tokko immoo ofumaaf isiniif ibsaa jechuudha. Kunoo kana jedhee isinitti himaa jechuudha. Sana booda erga akkatti dhuftanii on gootu jechuudha. Turn on gootu. Kunoo banamee jechuudha. Kana jechuun hojii jalqabeera jechuudha. Kunoo kanattiin hojii jalqabeera jechuudha. Amma fe'ee gurraachessuu dandeessu. Amma isinitti tole yoo barbaaddan immoo 0 irra kaa'uu dandeessu jechuudha. Akka isinitti toletti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Galgala yeroo bilbila fayyadamtan keessattuu naannoo dukkanaa ifaatti naannoo dukkanaa irratti parsantii naannoo parsantii 50 irra keessanii yoo fayyadamtan ija keessaniif gaariidha jechuudha. Akka isinitti toletti kanaan hir'isaa kanaan immoo dabalaa akka barbaaddanitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Aappii kana akka jaallattan abdii guutuudha kanan qabu. Aappiin inni kun isa tokkoffaati gara aappii isa lammaffaatti ceena. Akkuma galumsa irratti isiniif ibsuu yaaletti bilbila keessan gara kompiitaraatti jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Danda'amees jira jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin kompiitar launcher kan jedhu kana Play Store irra ni jira. Yoo barbaaddan immoo linkii isaa koomentii jalqabaa irra isiniifan kaa'aa jechuudha. Seennee waliin ilaalla. Haala ajaa'iba ta'eetiin bifa kompiitaraatti isiniif naannessaa jechuudha bilbila keessanii. Yoo barbaaddan bifa kompiitaraatti fayyadamtu, yeroo barbaaddan immoo bilbiluun keessaniin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Wanti inni qabu fiichariin inni qabu kan kompiitaraati jechuudha. Kompiitarri yeroo banu fuula kana qabatee isiniif naa jechuudha. Piicharra isa tokkoof tuqxaneennaa seentan kunoo fuula kompiitaraa qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin kunoo fuula kompiitaraati jechuudha. Kun fuula bilbilaa miti jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin this piece jedha. Kanattiin hin qabu jechuudha. Bilbilli kompiitara malee asirratti maqaatti guutuu ni dandeessu. Akka barbaaddanitti maqaa keessan isin gaafata yookaan immoo maqaa waan barbaaddanii maqaa jaalattan tokkos irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Akka kompiitaraatti fayyadamuudhaaf maqaa isin gaafata jechuu jalqaba. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin meemoriin keessan ammam akka qabu viidiyoolee taphachiisuu ni dandeessu. Akka barbaaddanitti bifa ajaa'iba ta'eetiin kunoo akka kompiitara irratti fayyadamuu ni dandeessu. Oliif gadi butuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti teessanii warroonni illee hawwii
kompiitara tuttuquu barbaadan yookaan immoo kompiitara fayyadamuu barbaadan asirra teessanii akkamittiin kompiitara akka fayyadamullee baruu ni dandeessu jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Fiicharii inni qabudha jechuudha. Fiicharii kompiitara qabu hundasaa qabatee kan dhufedha jechuudha. Appiin kun baay'ee natti tole. Kunoo iimeelillee jira, kaameraallee jira, iskaayipii bilbilli hin qabu akkuma beektan hundi keessanii iyyuu kunoo feesbuukii, waasaappiin immoo kan kompiitaraa isinirra isiniif kaa'a jechuudha. Kunoo appiiwwan keessan immoo asirra isiniif kaa'a. Appiiwwan bilbila keessan irra jiran jechuudha. Ifallee ibsaallee yoo barbaadan asirra isiniif kaa'a jechuudha. Wantoota garaagaraa asirraa kontirool godhachuu ni dandeessu jechuudha. Warroon illee waasaappii hin qabne bilbila keessanirraa kunoo gara kompiitara isa kanaatiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Tokkummoo wanta asirraa namatti tolu yoo balleessitan waa tokko resaayikil biinii kanaatiin deeffachuu ni dandeessu jechuudha. Kompiitara irratti appiin kun kompiitara irratti qofa hojjeta. Haa ta'uyyuu malee bilbila keessan irratti kunoo amma hojjechuu ni jalqabaa jechuudha. Waa tokko otoo hin beekiin kana keessa seentanii dileet hogootan deebistanii argachuu carraa deebistanii argachuu qabdu jechuudha bilbila keessanii jechuudha. Yeroo hin barbaanne immoo kiliir ni gootu. Yoo keessaa ba'uu barbaadan xiqqoo ishii isin rakkisuu danda'a. Isin hin rakkisini kun amma akka isinitti agarsiisu kanatti kiliir ni gootu. Close all kan jedhu kanarra dileet akka gootan kanatti dileet ni gootu. Barbaadan haala kanaatiin ba'uu ni dandeessu jechuudha. Innaa immoo barbaadan immoo keessa seentanitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Appoonni irraa akka isinitti tole abdii guutuudha kanan qabu. Appii qofa otoo hin ta'in barnoonni irraas akka jaallattan shakkii tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Video biraatiin video ajaa'iba ta'eetiin walitti deebina. Ammasittoo laayikii tuqxuu sheerii gootu namoonni hedduu irraa fayyadamuu jechuudha. Fiicharii kan akka barbaadan abdii guutuudha kanan qabu. Kana malees immoo laayikii erga tuqxaniin booda gaaffii barbaadan yoo barbaadan immoo koomeenti gochuu dandeessu. Kana malees immoo wantoota hafan bakka wantoota YouTube irra jiran hunda isaa nuuf raawwattan baay'ee nutti tolaa jechuudha. Nutis immoo gammadoo itti taanaa jechuudha. Kabajamtoota next video ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutti nagaanaaf ta'a.